Altuu fi Muktaar waraabulaa isiniin jennaan mallee radeebineetiin inshaallah jidduu keessa namaa miti qilleensummaa uumamaallee seenin qilleensa uumamaa jechuun qilleensa ala keessaa kan hamtuun jidduu keessa seenin hojii umrii dheeraadha. Inni biraa jechuudha nama akkaan jabaadha, nama sila namni fakkeenya irraa fudhatu jadiiti, nama guddaa gaafa Muktaar mucoota dabalame haga miidiyaa kanarra argetti nama biraa hin hafnetti gaafa isaan wal fuudhan irraa haga cidha baadiyyaa irraa gaafa inni bute irraa waaw gaafa mucaan dhalattu irraa gaafa isaanillee jidduu isaanii rakkoon jira irraa gaafa inni walitti deebi'e irraa nama akkaan jaba, nama hiriyyaa ofii bira dhaabbatu, hiriyyaa yeroo ammaa kana sanuyyuu hiriyyaa biraati yoo ta'e hiriyyoo duraanii osoo ta'e hiriyyaa zabana kana akka uummanni baanu san nama akkaan jaba jedheen dhugaa rabbi galatoomii ulfaadha. Ulfinna guddaa qabda. Yeroo ammaa kana jechuudha namni akka wal miidhaa jiru hiriyyaadha. Namni akkaadhaan akka atiin guddan, akka ati bakka hin geenne, akka ati hiriyyaa kan kee biraa hin mul'anne, akka ati hawaasa biratti hin jaalatamne, akka ati sadarkaa takka hin geenne kasi godhaa jiru yeroo ammaa hiriyyaadha. Yeroo ammaatti namni lubbuu ofii ofitti aansee lubbuu kan kee dabarseetiin si kennaa jiru. Namni lubbuu fiitiif jecha jechuudha lubbuu jiraachuuf jecha hiriyyaa kan kee maallaqa gurgurataa jiru. Namni sadarkaa jibbisiisaa akka biyyattiitu miti akka addunyaatittuu namni akkaadhaan wal affeelaa jiru, wal nyaataa jiru, wal jibbaa jiru, wal xiqqeessaa jiru, akkasuma guddina wal argaa jiru hiriyyaadha. Yeroo akkanaa kanatti yeroo qormaan akkana baay'ate kana hiriyyaa akkana argachuun maashaallah tabaaraka rahmaan dhugaa rabbi walii umrii isaa dheeressu. Sillee inshaallah maatii keessatti karaa caaltutti bakka isin barbaadanii olitti bakka rabbi isiniif filatetti dhiyootti walitti isin qabu. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e hiriyyaan bara kana akkuma nu argaa jirru kan dubartiillee asiinsi hiriyyaadha, asiinsi jala gargartee jaarsa kee jala janti. Kan dhiiraallee asiinsi hiriyyaadha, asiinsi jala gargalee jaartii kan kee janjana. Gaafa kan isaa waliin baafatan yookiin wal arga yookiin waliin bilbila sadarkaa garaagaraatu jira jechuudha. Kan jidduu kana nyaatamee afuudhaan si miskiina jechuudha homaa quban qabne. Kana jechuun hiriyyaa gaarii filachuu dhabuudha. Hiriyyaa gaarii filachuu dhabuun dhugaa rabbi qilessi gata jireenya dhoobu. Hiriyyaa gaarii filachuu dhabuun bakka hin taane si dhaaballee nama gadi si godhallee osoo hin beekne karaa kuftee hafta. Osoo ani hiriyyaadha jettee hiriyyaa gadhee filachuu hin jechuudha. Osoo ani bakka guddaa jiraa jettu akka daaraa jechuudha. Daaraa jechuun gubaara isa uummanni jedhuun kana jechuudha. Akkasii hafta jechuudha. Dhukkee taatee qararra hafta. Hiriyyaa gaarii filachuu dhabuun. Hiriyyaa amma ka faayidaa qofa waliin deemu jira harka caalu. Darbee namni dhugaadhaan rakkinna waliillee gammachuu waliillee jireenya waliillee waliin tasgabbaa'ee jiraatu dhugaa rabbii parsantii muraasa keessaa biyya keenya keessatti injiru jechuudhaaf illee akka Muktaariif akka jadiidii kana jira. Hinjira jechuudhaaf afaan guututti hinjira sadarkaa siin jedhu san qata jechuudha. Sababni isaa haalli uummanni keenya ittiin jiraa jiru, haalli hiriyyoonni keenya walii ittiin jiraa jiru osuma asiidhaan nagaa waliin ta'an jala wal muranii wal fixan. Dhugaa rabbi mee amma sabuu faayidaan qabu hiriyyaa meeqas maallaqa wal ergatee maallaqaaf jecha wal dhabe. Takka isin takka inni biyya namaa jira dalagatee yookiin takka inni biyya takka isin biyya jira asii itti erga yookiin asii itti ergiti biyyatti hiriyyaan jala balleessite dhukkee awwaarri jechuun beekanii dhukkee daaraa godhanii kararra hambisan osoo maallaqni kee hin jirre jedhuun takka osoo maallaqni kee hin jirre jettu odoo sobduun qalbii irra dhiqattee yookiin qalbii irra dhiqatee hoggaa meeqesiin yookiin inni biyya namaa keessa gubate gaafa inni hiriyyaan kee bakka gaarii naageesse yookiin bakka maallaqaa natti kan qajeeloo naqan beekee galu wanni takkatni biyya keessa hin jirre meeqamtu jira. Hiriyyaa meeqa jira maatii keetis siqee maatii keetii qoosii dhabsiisu haadhumaaf abbaa kan kee kana dhugaa rabbi haadhumaaf abbaan kan kee kana jechuudha. Namni haadhaaf abbaa kan kee caalaa dhiyaatu hin jiru. Isaanuma kan hiriyyaa meeqa hiriyyaan gadheen kan faallaa sitti gargalchiistu jechuudha. Hiriyyaa meeqa kan jaartii jalaa fudhatan kan dhiirarraa jechuudha. Hiriyyaan nama meeqa jechuudha hiriyyoota matanii jechuudha. Hiriyoota dubartii ta'anii warroonni jaarsol jala fudhatan meeqamtu jira. Keessafuu yeroo ammaa dhugaa rabbi ani dhugaa isin jala liifu malee naa godha. Dhugumaadhaan
ati jaarsa qabda taanaan yookiin jaartii qabda taanaan hariiroo jaartii keetiitii fi hariiroo jaarsa keetii sani hiriyaa keetii wali baay'ee jechuun baay'ee walitti gadi hin dhiisin hin beeku waan uumu yeroo amma yeroo qormaataati dhugaa yeroo qormaan akka hammaataa jirudha sababni isaa simatu qabeenya kenna namatu hiriyaa kiyya qabee kenna rabbiin na jannu haa baasu waan fokkataa jechuudha waan sila dhaga'uudhaa fi waan dhugaa rabbi hiriyaa faayidaadhaaf si barbaadu akka kallattii hundaanuu kallattii kamiinumaatu hiriyyama faayidaa wayiitiif si barbaadu ka gaafa ati rakkatte abbaa kanaa siin hin jenne kan gaafa ati gammaddu gammachuu kan kee qofaadha lafa dhiitu kan gaafa ati rakkatte rakkinna kan kee abbaa kanaa siin hin jenne abada hiriyaatti umrii kan kabajanii fixeessu hiriyaa osoo hin taane isa hiriyaa faayidaa jedhasan isa osoo ati qilee buute jechuudha osoo ati miila takkaadhaan qilee gasseente miila takkaan gubbaa jiraatte inni illee akkuma kan geessan jiraate miilatti isaa qilee sam jalaa baafate kasi biraa deemuunni kanaaf hiriyaa gadheerraa fagaachuu hiriyaa gaarii filachuuni ufillee gaarii si gooti jireenya keellee haga tokko gaarii siif godha jechuudha dhugaa rabbi hiriyaa gaarii filachuuni nama gaarii wajjin ooluun nama gaarii taata nama gadhee wajjin ooluun nama gadhee taata beekadha mi'a amma fakkeenyaadhaa inni siin fudhadhamee deema kanarraa amma fakkeenyaadhaa fi namni sababaa godhee jechuudha eega ijoollee saniiti eega rabbiiti jechuudha eega rabbii guddaati namni sababaa waliif godheetiin walitti deebise naafiidhaa fi kadiiriidhaan asliidha jechuudha aslii jechuun hiriyaa naafiiti yaani obboleeyyan jechuudha yaani hiriyaa hamtuu osoo hin taane jechuudha hiriyaa akkanaati jechuudha kan gaafa ati jireenya kan kee facaaftee kararraa badde kootu jireenya kan kee kan hojiidhaan jiraadhu kootu jireenya keessaa baate kanatti deebi'i jiraadhu isa kana si baasa yoo waan gaarii ta'e yoo waan hamaa ta'e lakkoonni qosin baasu jedhee nama si afoo dhaabbatudha akkanumatti hiriyaa afaanii qofti hiriyooma nama hin gootu akkasuma immoo jechuudha nama takka waa godhiif yoo dandeette takka waa hin godhiniif yoo dadhabde waa maan godhiniif garuu ammoo yoo waa godhuufi hin dandeenye waa godhuufi hin yaalin maaliidhaaf kaansariitti ta'an deemin jechuudha ofii waa gochuuf hin dandeettu miti hiriyaa kan kee jecha maqabaattee waa gochuuf hin dandeettu akka inni bakka hin geenne gufuutti hin ta'in akka inni bakka ijjateetiin miilli isaa hiddi isaa lafa gadi hin jabaanne jala deemtee qottoodhaan hin qotin maaliidhaaf hin beekamu osoma ati qottuu boolla takka ofumaatiitti qottu ati ofiitti kufuu dandeetta duwwaati isaaf qottu yookiin isheedhaaf qottu kanaaf nama tokko waa gochuuf yoo baanne yoo waa gochuuf dadhabne akka inni waa hin godhanne akka hin goone dhugaa rabbi kanaaf ijoolleen keenyallee maashaallah akka tolira badan dhugaa rabbi ani ijoollee kanneen lachuu yoo beeku garuu hedduu baay'ee na gammachiisa wal suuraa isaanii kana yoo argu maashaallah tabaaraka rahman dhugaa rabbi hamtuun bultii keessaa yoo hin seenin inumaa hin seenin dhugaa rabbi rakkinas ta'ee taanaan gammachuus ta'ee taanaan ufumaadhaan keessoodha soolii furatanii irra baroodha jireenya addunyaa kanarratti abbaa manaatiif haadha manaatii miti haadhaaf abbaan haadhaaf ilmuu yoo abbaaf ilmuu walitti bubbu'a san osoo nama sirreeffataa deemanii manuma keessa goluma keessatti laal ka gola keessa ka gola hirriba jechuudha kutaa hirribaa keessatti saaloonii odoo gabbaasu baatanii baay'ee bareeda haga danda'ametti hin danda'amu garuu wanni si dhoorgu hedduu wanni si daangisu hedduu jira nuun namni ammaa kun jechuudha nyaata nu amma nyaataa jirru kana ta'e waan isaa hin beeknu obsa hin qabnu nyaata nu amma nyaataa jirru kana ta'e jireenyuma addunyaa kanatu akkana obsa nu dhorge ta'e ani hin beeku dhugaa rabbi dhaloonni amma obsa hin qabu walaa bultii irratti wala maal irratti abbaa rabbi rahmata godheetiin malee abbaa rabbi rahmata godhee ammallee obsa qabu hedduma jira kanaaf waan gola keessaa goluma otoo fixatanii radansaadha ijoollee keenya hamtuu isin argini warra jidduu keessan deemeeti summii facaasu rabbi summii isaanii isaanumatti garagalchu ebalu badaa isa badaa isii badaa ka jedhu waa'ee jaarsa jaartii irraa beeku malee rabbi malee nan irraa beeku hin jiru ati bootte himatteedhaaf dhugaa hin qabdu ati cadhisteedhaaf dubbii liqimsiteef ammoo badii hin qabdu kan keessa beeku rabbuma jechuudha kan keessa namaa beeku rabbuma rabbi hundi isaanii iyyuu haa bareechuu hundi isaanii iyyuu haa tolchuu jedhan gama kiyyaani inshallah waggaa tanaamu ilma biraa isinirra eenna rabbi inshallah isin haa baay'isu maaliidhaaf baay'achuun tola akkuma mootummaan keenya jedha uummanni ciiseen bulu jedhee mitiire akkasuma ta'uu qabaatallee hojii agarsiisuu qabaatanillee waan ta'eef kanaaf inshallah dagaagaa hiriyaa akkanaa filadhaa hiriyaa gaarii karaa koof gammachuu kan keessa wajjin qoodatu
wajjin dhaabbadhaan nama bakka gammachuu qofa si faana dhaabbate hiriyettee loona jala deemtuuf hin jiru. Fakkeenya jaliin qabaachuu dandeettanii akka miidiyaa kanarra argu namni akka jadiidii hin jiranatti fakkaatu akka miidiyaa irratti argu yoo ta'e keessoo isaallee inshallah akkanuma hidhee yaada. Kanaaf nama kana dhuguma rabbi lubbuu keellee dabarsitee hiriima kan geechuu jireenyaa miti lubbuu keellee dabarsitee kennitee foomaa sitti fakkaatu nama rakkinna bal'inni kan kisi hojjeedhaan qoodatu. Ka yeroo rakkinna qofa yeroo gammachuu qofa isaa harka wajjin tume yeroo gammachuu ammoo si duubarra deeme siin dubbatu osoo hin taane badii keellee gaarummaa keellee kama afoo kan keetetti jechuudha. Dhoksaa tokko malee fakkeessaadhaaf irra qabii malee si afoo dhaabbateetu hiriyaadha. Hiriyaa akkanaa kana rabbi hunda keenya haa kennu. Rabbi warra faayidaadhaaf wal barbaadu qofa nuun taasisni. Namni warri faayidaadhaaf wal barbaadu faayidamoo hojii wal qabaatti barbaannisa. Gaafa faayidaan dhabamtiin dhabamoonni martinuuyyu akkasii hojii umrii isinaa dheeressu hunda keessanii fooyyuu ka ilma irraa fagaate rabbi ilma isaanii hojii walitti haa qabu. Kan haadhaaf abbaa ofii irraa fagaate maatii ofii irraa fagaate mara isaanii rabbiin bakka takkatti deebisuun jedha. Horaa bulaa marti geessanuuyyu galatooma ulfaadha. Rabbi hiriyaa gaarii isiniif haa kennu. Rabbi umrii isinaa dheeressu. Anallee naaf jiraadhu hiriyaa tan toosiin jedha. Bakka jirtutti yeroo baay'ee yeroo gaarii qabadha. Mee nagaan turaa jedhe asliin nagatti yeroo